Ashama harka fuudhee akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo fayyaa keessanii jirtu baga jiraattan daqiiqaa muraasa dura dubbachuu jalqabee addaan cite baga jiraattan akkam fayyaa keessanii haga ammaatti qabsoo Oromoo protestii uummanni Oromoo geggeessaa jiru kana akka gaariitti hordofuu baadhus gama kootiin hamma danda'e hordofaa turee jira. Qabsoo kana keessatti uummanni Oromoo injifannoo gurguddaa galmeessisee jira. Dhimma kanarratti waan hubadhee haasa'uun fedha. Wanni dhimma kanarratti an hubadhe maali? Qabsoon Oromoo protestii kun eega jalqabee waggaa tokko lakkoofsisaa jira. Waggaa kana keessatti ijoolleen Oromoo hirribatti dhabanii karaa adda addaatiin biyya keessaa biyya alaa wal ijaaranii qabsoo kana geggeessaa turanii jiru. Qabsoon kun haala nama abdachiisuuf, haala nama boonsuun, haala nama gammachiisuun geggeeffamaa ture. Haa ta'u garuu waan hubadhee waan xiinxalee tokkorraa isinii dubbachuu barbaada. Yeroo hundaa nuti uummanni Oromoo yogguu waa hojjennee hantuunni dhaltee eegee irratti xixximuwwan jensi xumura irratti xixximuwwan jedhan akkasii Oromoon yeroo jalqaba qabsoo Oromoo protestii eegalu bifa nama gammachiisuun aarsaa gurguddaa wareegama gurguddaa kafalaa tureera. Haa ta'u immoo qabsoon kun sadarkaa amma irra jiru kanarra gahee jira. Qabsoo sadarkaa amma irra jiru kanarra gahe kana warri biraallee jalqabanii jiru. Koonsoo protestii, Amaaraa protestii fi warri biraallee kan qabsoo kana jalqabanu hedduutu jiru. Haa ta'u immoo waan asirratti fuulduraafillee of eeggannoo taatu wanni hawaasa keenyaa dhaamuu barbaadu jirti. Uummanni Oromoo sirnoota darbe keessatti, sirna nafxanyootaa keessatti, bara Minilikirraa, bara Haile Sillaasee, bara Dargii qabsoo Oromoo protestii kana fakkaatu bifa qindaa'ee fi bifa hin qindaa'iniin godhaa tureera. Qabsoo uummata Oromoo, qeerroon Oromoo miliyoonaan irratti lakkaa'amu qabsoo Habashaa wajjin Oromoon taasisaa ture irratti qeerroon Oromoo dhumee jira. Qabeenya Oromoo baraatee jira. Oromoon qabsaa'uu irratti osoo hin taane rakkoon isaa qabsoo irratti xumura gochuu firii qabsoo sanii nyaachuu irratti rakkoo guddaa qaba Oromoon. Amaaraa protestiin dhalatee warri Amaaraa akka Amaarummaa isaaniitti qabsaa'uu rakkoo hin qabu. Deeggarsas qabsoo Oromoo protestiif ni qaba. Haa ta'u garuu wanni amma argaa jirru, wanni amma odeeffamaa jiru, wanni amma baraaxoonni diqaalaan Habashaa godhaa jirtu qabsoon Oromoo kuni Amaara malee akka galma gahuu hin dandeenye, akka waan Amaarri qabsoo Oromoo eegalchiise fakkeessanii ololli isaan oofan, shirri isaan xaxan haala rakkisaa gubbaarra jira jechuudha. An akka kiyyatti warri Amaaraa protestii akka waan hangafa Oromoo protestii ta'ee hojiiwwan baay'ee hojjechaa jirtanii osoo irraa of qusattanii baay'ee natti tola. Maaliif yoo jettanii yeroo hundaa bara Xaaliyaanis yoo fudhanne goototni Oromoo hedduun lola sanirratti hirmaatanii jiru. Garuu Oromoof bu'aan tokkoyyuu hin jiru. Gootota Habashaa ta'anii galmaan jechuun maata Oromoo achitti dhuman sun. Ammas seenaa sana fakkaatutu deebi'aa jira. Waan sana fakkaatutu hojjetamaa jira. Kanaaf ilmi Oromoo kamuu, Oromoon kamuu kophaa isaatti Oromoon qabsaa'ee bilisoomuu ni danda'a. Dirqama warra Habashaa jala deemuu hin qabu jechuudha. Habashaa, Amaarri waggaa 150 isin gabroomsee isin dhidhiitee ture. Warri Amaaraa bara Dargii keessa barattoonni Oromoo fincilaa turan. Bara Haile Sillaasee keessa barattoonni Oromoo fincilaa turan. Bara Minilik keessa hawaasni Oromoo fincilaa ture. Minilikin ofirraa waraanaa ture. Garuu xumura irratti waan sana ifaajee sana dhiiga ilmaan Oromoo sana naa biraatu nyaata jechuudha. Boru yoo TPLF wayyaanee ofirraa kuffisne haala amma itti jirru kanaan dhiigni ilmaan Oromoo kun, gootonni amma Oromoo kun nafxanyoota deebisee nurratti ijaaruudhaaf jechuudha.
hayyuu taate balaa taate dhaaba siyaasaa taate dantaa kootii miti anaaf. Nuti ummata nafxanyaa waggaa 150 ol dhiiga ummata keenya jiiksee wajjin hariiroo kamuu hin qabnu. Cunqurfamanii jiru biyya isaaniitiif qabsaa'u. Nutis biyya keenyaaf qabsoof. Yoo gootni Oromoo tokko ol bahee lakki kuni goota Oromootii miti goota keenyaa jedhu. Maal waan akkasii. Kanaafiyyuu Oromoon dandeettii qaba, qabeenyaa qaba, hayyuu qaba, onnee qaba, bosona keessatti qabsaa'uu qaba, afaan addunyaa wajjin itti walii galee qabsoo isaa ittiin alagarraa tumsa ittiin barbaadu danda'u qaba. Wanti Oromoo irraa hir'ate wani takka hin jirtu jechuudha. Oromoon kophaa isaatti qabsaa'ee bilisoomuu ni danda'a. Dirqama nafxanyaa nutti fuudhuu hin barbaannu. Kun argaa jirtan waan godhaa jiran. Warri Amaaraa yoo namni Oromoo tokko ol bahee quuqama Oromummaa isaa kan ibsu taate as deebi'anii Oromummaa san irraa fuudhanii Amaaraa jedhan jechuudha. Amaaraa kuni Amaaraa Oromoo miti. Laa nuti immoo isin Amaaraa akka Amaarummaa keessanitti falmadhaa, nuti immoo Oromoo akka Oromummaa keenyaatti ni falmanna. Isin Walqaayiitiif falmadhaa, nuti Finfinneef hin falmanna. Isaan garuu miti Finfinnee Wallaggallee Baalellee Arsiillee kan Oromootii miti jedhanii uummata nu falman wajjin. Nuti wayyaan irratti hogguu qabsooynu qotee bulaan Oromoo naannawa Finfinnee jiran cubbuudhaan lafa isaaniirraa buqqa'uu hin qabanii lafti kuni keenya biyyi kuni keenya jenneeti. Isaan garuu warri Habashaa garuu akkuma kanaan dura gochaa turan lakki Wallaggayyuu keessanii miti, Baaleyyuu keessanii miti, Harargeeniyyuu keessanii miti, Oromiyaa wanni jedhamu kun keessanii miti, Madagaaskar irraa dhuftanii faanuun jedhan, Gaallaan galaana keessaa bahee faanuun jedhan. Akkamitti uummata kana wajjin egaa walii galuu dandeessan? Akkamitti egaa uummata kana wajjin walitti dhufuu ka dandeessan? Naaf hin galu. Walumaa galatti ani warra qabsoo Oromoo protestii geggeessaa jiran qeequu kiyyas miti. Haa ta'u immoo wanti ani jechuu barbaadu qabsoo Oromoo protestii kana akka waan protestiin dhalchee fakkeessitanii haasa'uun gootonni barattoonni Oromoo, gootonni qabsaa'onni Oromoo hanga har'aa kan dhuman akka waan Walqaayitiif dhumanii fakkeessitanii alaabaa Minilik qabattanii alaabaa Minilik irra dhaabbachuun akka ija shakkiitiin isin ilaalu nu taasisaa jira. Kanaaf nuti Oromoon amma boriiftaan waa guddaa waliin haasoyna. Maqaallee isin dha'uuf hin deemaa jira. Amaaraa protest, Oromoo protest jedha. Qabsoo ijoolleen Oromoo biyya keessa godhaa jiran kana fakkeenyaaf Dodola keessatti hiriira dheengadda godhamee jira. Hayyuun Oromoo tokko nama aktiivistiin beekamaan feesbuukaa kana gubbaarra qeerroo Dodolaa kan hiriira nagaa geggeessisan achirratti mata duree irratti maal jedhee barreessee jira? Oromoo protest, Amaaraa protest jedhee irratti barreessee jira. Waay, Amaaraatu achi dhaqee qabsaa'aa jira? Amaaraa Dodola keessa qabsoo geggeessaa jira? Isinii jechuu warri rakkoo qabu. Diinni diina. Waraabessi waraabessa. So nuti yeroo qabsooynu yeroo kamiyyuu ufii keenyaaf fakkeenyaaf warra ODF gara Amaaraa akka hin deemne gara Abaawootti as deebisu, warra Kawaawoo akka gara biraan deemne garan as deebisu, ufii keenya walii galuu malee ufii keenyaafuu osoo waliin galin, ufii keenyaafuu osoo tokko hin ta'in dhaabbileen Oromoo osoo wal quban qabaanne maaltu Amaaraa bira isin geesse? Amaarri bodhidhiitteeti isin Finfinneef nuti Finfinneef qabsaa jirra. Boru Finfinnee miti biyyi kuunuu keessanii miti isiniin jedhan. Gaallaa firoon Madagaaskar isiniin jechaan turre eessa dhayxan yeroo san? Akkamitti araarsi ture isin Madagaaskar irraa dhuftanii Oromiyaanuu keessanii miti. Oromiyaa Oromoo ayidellechim jedhaa jiru uummanni bara. Nuti Finfinneen kenna jennaami isaan immoo Oromiyaanuu keessanii miti Finfinnee bira kutanii. Oromiyaa keessatti lafa akka Adaamaa eenyu Naaziritti jedhee kan itti moggaase. Bishooftuu Dabrazayit jedhee kan itti moggaase eenyu? Ciroo Hasaba Tafarii jedhee kan itti moggaase eenyu? Gandooleen baadiyyaallee osoo nafin lafa Oromoo irraa maqaa jijjiiraa Oromiyaa balleessaa kan ture warra har'a isin walii galuuf deemtan nafxanyaadha jechuudha. Ijji keessan isin keessaa haa ba'u. Kanaaf nuti hariiroo nafxanyaa wajjin hin qabnu. Warra nafxanyaa Amaaraa yeroo qilee bu'aa nurraa Amaaraa keessa waliin qilee bu'aa nuti waa'ee Amaaraa hin beeknu. Mangistuu Hayilamaariyaam isiniif dhufuu ta'a. Warri Amaaraa warra
amaaraa kana wagguu mangistuu Hayilamaariyaam sirba tokko jedhanii sirban jiran. Malaakuu Tafarraa qondaala mootummaa dargii wagguu turetti መላኩ ተፈራ የእግዚአብሔር ትንሽ ወንድም የዛሬ ማርልኝ ከእንግዲህ አልወልድም ጀለኒ የጉት ስር በኒፍቱ ቱሬ ጀለን መላኩ ተፈራ የእግዚአብሔር ትንሽ ወንድም የዛሬ ማርልኝ ከእንግዲህ አልወልድም ጀለኒ የሮቲ ስር በንቱ ጀለን አማጋ ወን ጀቻ ጅሩ አባይ ፀሐዬ የእግዚአብሔር ታላቅ ወንድም የዛሬ ማርልኝ ከእንግዲህ አልወልድም ጀቻ ጅራ ቦሩሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ዱፌ በየሴኔ መንግስቱ ኃይለማርያም እግዚአብሔር ጀቹፍ ዴማ ጅራ ጀቹ خناف يا أورومو سبني اتولي قلن سبا سينا والفكاتا قبنو سبا أكا كونسو سبا أكا سيداما سبا أكا سومالي سبا أكا أمتو تكبا كيسا جران سبا أكا كمباتا سبا أكا غمبيلا سبا أكا بنشانقل قموس أمتا جنقر فما أكا كينيا وجين هاريرو أمو لمالي نفتنيا أفهم باسي إنيوما كيسا راجرو كنان درا أورومون سبا كناتي جري سينا أورومو كان تريسا تريين Oromoo dura dhaabbachaa kan ture eenyu Abbaay Tsaayyeetu sirni gadaa Oromoo Yoonisuuka keessatti akka hin galmoofne dhoggaa ture internet irraa duula kan nutti geggeessaa ture eenyu akka ta'e ni beekna akka uummanni Oromoo baraa ta'u uummanni Oromoo waggaa 100 oliif tokkummaan qabu ture amantaadhaan gandaan gosaan wal dhiituu wal arrabsuu warreebuu irra ture eega sirni bittaa nafxanyootaa barbadaa'ee as garuu cunqursan hamaan jiraatus uummanni Oromoo tokkummaa amma argaa jirru kanayyuu akka ijaarannuuf akka wal beeynuuf akka walitti dhufnuuf akka ilmaan abbaa tokkoo taane miti amma uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru Boorana keessa karaa Booranaatiin Keeniyaa inni Oromoon achi keessa jiraatu barree jirra gara biraallee Oromoon jiraatu soqaa jirra Oromoo soqaa jirra uummata kibbaa keessa seennee uummanni kuush kan nu wajjin dhaloota Oromoo wajjin dhaloota hidda dhiigaa qaban eenyufaadha jennee barbaadachaa jira duraan garuu fakkeenyaaf baalee keessa hodhayne arsiif baalee akka waliin beekne godhanii turan addaan fageessaa turan tokko irra duulchisaa turan safaraadhaan uummata keenyatti buqqaatota isaanii fidanii lafa keenyatti galchanii nurraa gurachaa turan inni kawaraane ni dagataa kawaraaname hin dagatu jedhan warri har'a amaara wajjin olii gadi buxxilisaa jirtan warra kaleessa abbaan keessan sirna nafxanyaa keessatti fayyadamaa turedha warri amma immoo TPLF waliin buxxilisaa jiru warra abbaan keessan ufii keessaniif amma dantaa TPLF irraa qabdan warra akka OPDO jechuu kan kaleessa nafxanyaa wajjin abboota keenya saamaa turtan biyyaa baqattanii nafxanyaa deebisuudhaaf ammallee nafxanyaa wajjin nurratti qabsaa'uuf haala mijeeffachaa jirtan warri OPDO immoo biyya keessa sirni amma jiru kun isaan waan fayyadeef akka sirni kun jalaa hin kufneef hojii jabduu hojjechaa jiran warra achirraa hafne hiyyeessaa furriin sooqidda jedhanii yeroo takka yoo OPDO nutti laafte OPDOtti achi maxxana yoo warri immoo nafxanyaa jala deemu kun nutti laafe jaratti achi maxxana kana jirra jechuudha kuni eessaanuu nu gahuu hin danda'u Oromiyaa walaboomtee fi bilisoomte Oromiyaa of dandeetti ijaaruudhaaf dhiigni ilmaan Oromoo barbadaa kan ture malee lakki Muktaar Kadir achi kuffisne ibaluun bakka san kennaa miti lakki Mulaatuu Tashoomaa pirezidaantummaa irraa kaasne isa daaspooraa keessa jirru finne pirezidaantii godhannaa miti kan barbaannu alaabaa Oromoo dhaabbachuu qabsoofne akka amma dhiiga keenya dhangalaasaa jirrutti dhiiga keenya kanaan biyya taanee ijaaramu achi booda daangaa biyya keenyaa eeggachuu aadaa keenya guddifachuu uf duroomsuu biyyoota addunyaa wajjin hariiroo uummannee akka addunyaatti jiraachuu maal nuti Eertiraa gadi jirra maal nuti Jibuutii gadi jirra uummata Jibuutii miliyoona tokko hin geenne jiraachaa jiran isaaniyyuu nuti kan qabeenyaan biyyoota Afrikaa keessaa adda durummaa ta'an kan oomishoonni garaagaraa nurraa bahan maal wanni isin amaara nutti fiddaniif maal dhabneeti nuti kan alagaa kadhan sila Oromoon kuni goota xaaliyaanii kan ari'e goota Oromooti jettan tole Itoophiyuma kanayyuu qabee kan dhaabatu dinagdee Oromooti jettan tole egaa waan hundaayyuu qabna amaararraa maal feena isa biraarraa maal feena so ani wanni jechuu barbaadu walumaa galatti wanni jechuu barbaadu warri amma amaara jala gulufaa jirtan kun makmaa isa tokkoon isinitti himaa
waa hambifadha boruun qaanoftu makmaaksa tokko jira wayin isinitti himaa barri bara baasheeti jedhani dur bara durii beelli hammaatee hongeen buutee namni baashayeeti jaarsaaf jaartiidha gamaa gamana ta'anii ibiddoo ifatan jiran ibidda gubbaa ta'anii egaa huccuun irratti citteensi abbaan manaa waa jalaa mul'atina haati manaa gamas teettee agarteet bade baayibaluu jetteen waan kana ijumaan arguun fedhu murii darbii jettee waanuma kana na jibbisiise argaa isaa dadhabee murii darbii jedheen bade haadha ibaluu akkamitti muree darba waan kana jennaan lakki murii darbii jettee waan kana argaa isaan fedhu ayyee jedheen mala godhee muree jedheen gaafa kaani roobni roobee xooshinee margitee horiin mirgee dhadhaan bahee aanan raafatanii biyyi quufatti deebinaan waa qalbiin kajeeltensa badabbaa ibalu wanni gaafa kaan murii darbisiin jedhe sun waa xiqqishuun isin hafne jetteen jedhan isinis boru akkas ta'uuf deemtan amma warra isin wajjin jiru ijoollee sabboontota duraan isin deeggaraa turan warra oromummaadhaaf quuqama qaban fuutanii deemtanii amma qabsoo ifaajee ijoolleen irratti ifaajaa turan hirriibatti dhabee namni baay'ee irratti ifaajaa ture dhiibdanii amma amaaraaf kennitanii jirtu gutuma amaaraaf kennitanii jirtu so booda immoo gaafa kophaa keessanitti haftanii akka leencoolataa paaspoortii qofaan biyya keessatti baqattan daaspooraa keessa alaabaa teessan qofa qabattanii tokko keessan mana keessanitti galuuf jirtan jechuu gaafa ummataan wal dhabdan gaafa immoo amaarraddaan isin facaase amma achoodhayne indenneshii achoodhayne zarfineshii achoodhayne mindenneshii keessan kana hin beenu jechuu nuti so nurraa dhaabbadha nuti jalqabuma kan manaa baane yogguu baatii 8 guutuu yeroo ilmi oromoo agaazee lafarra dhiitee magaalaa keessatti guyyaa adiin ispaaltiin ajjeesu mee namni biyya keessa ilmaan oromoo dhumee jedhee hiriira bahe jira hin jiru warri amaaraa maaliif hiriira bahe oromoof hin baane walqaalee biyya keenya nurraa fudhatan jedhanii bahan osoo oromoof bahanii yeroo jalqaba ijoolleen oromoo ispaaltii gubbaarratti rasaasa wayyaaneetiin ajjeefamtu sana ture hiriirri kan godhamu jechuu biyya keessatti garuu yeroo san namuu goone እነዚህ ዘረኛ ናቸው ነው እንጀቻቱ በር አመል ወልቃይት ተርካ ፈደና ማለ ማስተር ፕላን ፊንፊኔቲቭ ወቁት ዲያይሳ ቱሬ የጉመን ኦሮሞ ጋፊ ማስተር ፕላን ፊንፊኔቲቭ ዲያይሳ ቱሬ ዘረኝነት ነው የቻቱራል አመ ወልቃይት ጋፋ ኢሳን ተርካ ፈደተሙ ዘረኝነትን ሀፍቴ እኛ አንድ ነን ትግሬ በራ ጀቻ ጅረን ጀቹ ዱጋዳ ትግሬን ሀቱዳ ኑሳማ ጅርቲ ሳሚቸ ትግሬ ሙ ትግሬ ሚሊዮን ሸኑ ፍራጋቹ ደደምኔ ነው አኒ ኡመኒ ኦሮሞ ትግሬ ኡፍራ ገልቹፍ waan guddaa miti Tigree ofirraa galchuuf Tigree waraanuuf uummanni Oromoo waan guddaa miti garuu uummata Oromoo sammuun kan gabroomse kallattii garaagaraatiin uummata Oromootti dallaa marsee kan jiru gabrummaa waggaa 150ti uummanni Oromoo gabrummaa sammuu jala jira baay'een ana dabalatee jechuudha gabrummaa sammuu jala jira maal yoo hiriyaa keenya bira deemnee afaan Oromoo walitti taasifne indee zaranyinatu nuun jechaa jiranii miti yaa zara indee Oromiyaan tinaagaraalee nuun jedhu warri rakkoon keenya kan walitti dubbannee waliin taanee sadi afur taanee wal bira dhaabbachuuf zaranyaan nuun jechaa turan san cabsinee keessa baanee bakka wal gurmeessinee itti falmannu geenne jechuudha Tigree waraannee ofirraa galchuu waan salphaa Tigree ofirraa ari'uu waan salphaa jarri kun ammallee rafaa hin jiran shira hedduu xaxaa jira waa hedduu gochaa jiran tanaaf ante gaalla hin daabboo mablaat taaqaallee jedhan namtichi qamadii Oromiyaa kan daabboo irraa godhanii argeeti ante gaalla hin daabboo mablaat taaqaallee jennaan kun daalachi si magaafa ankoobarii bahee fakkaataa jedheen jedhan oromtichis oguu deebisuuf akkasi warra ankoobar kana warra ankoobar keessa guddate kana hin amanina nuti Oromoo maal barbaanna hojii dippiloomaasii hojjennaa jirra atileetonni keenya kunoo hojii dippiloomaasii nuuf hojjechaa jiru addunyaatti rakkoo keenya nuuf himaa jiru qeerroon biyya keessa aarsaa guddaa kafalaa jira ilmaan Oromoo wal gargaaraa jiru wanni isin fuutanii uummata kanatti achi nu galchitaniif ani hin beeku waan isin achi nu galchaa jirtaniifis hin beeynu walumaa galatti wanni jechuu barbaadu qabsoo Amaaraa protestii kana yoo deeggarru biyya isaanii irratti qabsaa'aa jiran deeggarsa onnee haa kenninuufi deeggarsa yaadaa haa kenninuuf malee fuunee qabsoo Oromoo dhiiga goot amma wanti sinaate ijoollee Oromiyaa keessatti galma dhuman maal jettanii irratti barreessuu eegaltanii jirtu Amaaraa protest jettanii irratti barreessuu eegaltanii jirtu namni kun kan du'eef Amaaraa protestummaadhaaf du'e jettanii ijoollee Oromoo irratti barreessaa jirtu
dhugaa rabbiiti irra barreessaa jirtu reef ijoollee Oromoo hedduun haala kanaan qeerroon biyya keessa wareegamaa jiru Facebook gubbaarratti agarru gubbaarratti amaaraa protestii jedha mucaan bakkeen inni du'e Awwadaay Arsii Wallagga Shawaa keessatti kan du'e kan wareegame Oromiyaa irratti kan wareegame garuu amaaraa protestii jettanii akka waan walqaayitii du'e fakkeessanii irratti barreessaa jirtu soo kun rakkoo guddaa qaba jechuu dhimmi biraa kan irratti dubbadhuu barbaadu waa'ee ayyaana iidaa wajjin wal qabatee hiriirri guddaan tokko biyya Arabaa keessatti geggeeffamee jira. Wanni sun magaalaa Riyaad keessatti geggeeffamee jira jechuun wanni sun biyya Arabaa keessatti yeroo jalqabaatiif wanni akkasii kan godhame keessattuu immoo beekanis haa ta'u wallananii hin beeku ijoolleen alaabaa bilisummaa Oromoo daandii gubbaarratti muka ifaarratti fannisanii jiru jechuudha. Wanni sun dogoggora biyya Arabaa Suudii keessatti lammiin biyyaas hiriira bahuu hin danda'u. Lammiin biyya biraas hiriira bahuu hin danda'u wanni sun dhoogaa jechuudha. Yegguma guyyuma iidaatu akkasitti walgahee namni dhaadannoo dhageessisaa hin deemu seenaa biyya kanaa keessatti waan dhorgaadha. Haa ta'u immoo agammallee wanti hamtuun hin jirtu garuu oduun takka namni ni oofa. Wayyaaneen immoo wayyaanee fi warri kun waan kana ummata fi mootummaa kana walitti buusuuf ummata Oromootii fi ummata Arabaa walitti buusuuf biyya keessan isinirraa qabachuuf deemu maali isinirraa gochuuf deemu jedhanii oduun takka ni jirti. Kana ummanni keenya irratti hojjetee akka cabsus abdii qabna. So walumaa galatti wanni jechuu barbaadu tanuma amma jidduu tana kallattimaan liiviidhaan yaada baay'ee wajji dabarsina. Tigreen immoo baay'ee quuftee jirti gaafa duraan Oromiyaa seentu jarri dinnicha faa hanqaaquu seete jedhani muuzii faa dhadhaa seete nama jarri garaa guguuttattee quuftee amma nama tuffatti jara kanallee deebiin itti kennuun barbaachisaadha deebii itti kennuufillee kurfooyinee jirra karaa hundaanuu ummata agaamee kanallee dura dhaabbanna jechuu amma dandeenyetti warra baay'isa hayyee kan jarri duraanuu ani Tigree tana duraan inuu beeku iyyuu televiziyoonii wayitiisiina hausee jedhan dhageenye malee waanuma isiitu hin beenu nuti kan beenu warra biraati Tigree tuni wanni waan hin jirre wayiti akka kiyyatti jechuu Tigree wanni qabeenu irra teessisaa jiru opiidiyoo balleessu Tigree balleessu wanni tuni waan hin jirre wahiiti waan hin jirre ani akka kiyyatti akka waan hin jirreetti ilaala jechuu uummata agaamee kan so waa maraafuu walitti dachaana galatooma ulfaadhaa nagaataa fayyaataa yeroo muraasa booda hin deebi'aa dhufe. Okay.